Amma xiqqashoo wantoota silkii keenya Androidii keessatti warri fayyadaman akkaataa itti fayyadamanii fi appilikeeshinoota maallaqa nu jalaa nyaatan odoo silkii keenya seetingiin isaa hin sirratinii jechuudha. Kanaafuu akkaataa armaan gadii kanatti appilikeeshinoonni keenya oliirra nagoon akka hundi isaa nu mul'atutti achiin booda deemnetoo seetingii kiyyaama waan sirratee jiruuf malee notifikashinii isaa kana akkanatti as seenneetoo kun yoo banaa jiraate akkanatti kana ofirraa sirreessineetoo si irraa deebinee show notification kan jedhu kun inni kun akkanatti banaa jira jechuu kiyyaama waan sirratee jiruuf kan akkana bifa kana isin garsaa jira. Kama banaa jiru kanatti yoo jiraate akkanatti cufatteetoo amma isa itti aanutti dabarta bifa kanaan ni seenta kan akkanatti ofirraa cufta as keessa galteetoo kan ofirraa cufta akka silkiin keenya birrii nu jalaa hin fixanne appilikeeshinoota kana hunda isa kanatti asirratti mul'atan kana hunda bifa kanaan sirreeffatteetoo silkiin keenya maallaqa akka nu jalaa hin finne itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Bifa kanaan sirreeffattee ni salphaadha jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ammas appilikeeshinoota nu barbaachifne kan chaarjii nu jalaa fixuu danda'an kan ittiin fayyadamnee kafaltii hin taane yoo jiraate bifa kanaan akkanatti asirra ilaalleetoo uninstall ofirraa